السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرتو كبجمتو تفير دفتو أم خالد أنا جراتو بجراتني أكمي نجاجرتني ولدتشاني فياك أبتني أول رسالة الحمد لله نجاجرة جرى قالت ربي بقى جراتني سنلين بقى لما جراني لايك شير سبسكرايب جون دقتنا نججبيسا على جرابيتني أول كبتا أنا قرنا فين بيخو كوكي والندودي والله أكاسي بقى جراتني بقى لما جراني بقى ساقا نجيني بقى أسكيني لايك شير gochuun dagatinaan nu jajjabeessaa isiniin jedha aroostota keenya maakishaa inda ibsishaa shugguxii oromoo jette isin akkasii shugguxii teenya congratulations siin jennee jirraa baga heerumtii baga bultii jaarrattii baga bultii halaalaa jaarrattii rabbii waliin isin haa tursiisu lama taaciisaa sadi taakaa isiniin jennaa rabbi waliin umrii sinaa dheeressu warra riitiimtu waliin firatu sinaa taasisaniin jenna akkasuma ibsishaa kennallee congratulations siin jenni mabruuk alf mabruuk baga fuutanii baga wal horattanii bultii gaarii horattanii isiniin jenna si hangattaa'e rabbi warra keessatti riitiimtu waliin baasu sinaa taasisu lama taaciisaa sadi taakaa isiniin jenna isallee du'aa eegoona achirraan immoo walitti qabaa isaan lachiifuu du'aa eegoona jechuudha. Akkasii miidiyaa kana luka takkatti sochooftani. Miidiyaa kana ifa gaafa itti baay'ate 15 geennisa. 15 geenni fakkaata. Ifa gaafa 15 takkaati miidiyaan kun luka takkatti dhaabate. Akkasii inshaallah rabbii waliin isin haa bulfatu. Warra riitiimtu waliin baasu haa taasisu. warroonni akkatti miidiyaa irratti jala deemtanii koomantii taanii irratti barreessanii immoo obboleeyyan tiyya maashaallah irraa jedha rabbii waliin haa bulfatu bultiin halaalan jaaramte bareeda meeqaa kamtu akkana hojii jiraataa jira meeqaa kamtu waa hedduu dalagee hin danda'in illee callisee akkanumaan isii bira dhaqee wajjin bashannanee deebuu garuu immoo kabajaa isiitiif illee kabajaa maatii isiitiif illee kabajaa abbaa isaatiifis haadha isaatiifis kabajaa ofiitiifis jedhee biyya galee nikaa hidhatee karaa halaalatiin nikaa hidhatee galee deebi'ee bira dhaqee wajjin zanaa jedhaa jira. Akkasii rabbiin ijaamtuu isinirraa haa qabu. Uummanni cinaan hin jirammoo qawl qajeeletuma keessaa qajeelcha waa'ee haadha faaxee arrabsan hinaafa akkana sii godha hinaafa suuraa wajji kaasisiis maal akkatti ilaalti maali warri jettan obboleetti hiriyummaa beeytanii waan hiriyummaa jedhamu tokko beeytanii hiriyaa jechuun gammachuun kiyya gammachuu isiiti jaalala isiiti gaddi kiyyas gadda isiiti isinii galee akkasii hiriyaadha gammaddee fi bira dhaabbattee wajji nyaattee wajji waan dhuyiteef jechuudha. Ijoolleen tuni dur waliin beektu obbolummaa rabbii karaa baqaa irratti walitti dabalamanii biyya baqaa keessa wajjin jiraataa jiran walitti dhiyaatanii wajji nyaatanii wajji dhuganii hiriyaa waliif ta'anii obboleeyyan waliif ta'anii wajjin jiraataa jiranii jechuudha. Akkamitti gammachuun isii gammachuummaa kee gammachuu haadha faaxee hin ta'ini. maa bira dhaabbattaadha moosinan inni ajaa'iba keessa ummannummaan kun maasitti duula leeshitti duultani wallahi rabbi sinaa qajeelchu maaliifuu waan biraan goones illee bira dhaabbattee suuraa ka'anii yaa ilaahi marrisaatu haadha faaxee garuu miidiyaa kanarratti akkatti kolfitee taphatte malee miidiyaa kana doggocha garagalti kuma aartimi jecha namni jedhuun kana ima aartimu akkam na dhibee wallaahi laasee
cimtuudha garuu dubartii cimtuudha. Jecha namaatiif kan qabdu miidiyaa baratte waan ta'eef na fakkaata. Ani jecha takka odoo namni naan jedhee ho'a sammuu kanaan na baya. Garuu isiin barattee jirti maashaallah. Rabbi karaa diiniitti illee akkatti si haa cimsu. Miidiyaa kana qofa irratti miti diin irratti illee rabbiin si haa cimsu. Warri immoo ajandaa godhattanii sirraa haasa'aa jirtan obboleeyyantii yaa rabbi sodaadha. Maaliifuu namni mataa ofiitiif jiraata waan ta'eef jiruu mataa keessanii oofadha. Jiruu namaa keessaa baya. Jiruu namaa keessaa bayaa isiniin jedha. Nu eessa jirra? Maalirra jirra? Bakka kam jirra jennee otoo of laallee nuti hoo eessa akka jirru of beekna. Abbaan fedhe waan fedhe yoo dalage waan fedhe yoo ta'e mataa isaatiif waan ta'eef yoo dandeettan gorsuu yoo dadhabdan immoo irraa guruudha. Yoo waan haasoftan dhabdanii afaaniin callisuu wayya jecha gaarii yoo dhabdan jechuudha. Naman tuqinaa bileessa. Gaafa waa isinitti dhufan yoo san ol deebitanii dhiifama tokko gaafatuu hin dandeettan naman qalbii ittiin cabsina. Nama tuttuquu dhiisa naman tuqinaa dhugaa. Siyaam abbaa wal lolaa jirti. Abbaa fi siyaamii wal lolee biraa deeme. Akkasii walitti dachaanii siyaamni loltii rafuutitti. Akkasii obboleeyyantii hundi kenneef jiruu teennaa jiraannu qofaa laallu haga waan namaa san laallu jechuudha. Quba tokko yoo namatti qabne qubni afurii nutti as garagala. Kana beeka. Akkasuma faaxillee irraa bu'aa obboleettii teessanii. Homa feetillee utaate jechuudha. Hamilee isiitifu. Hamilee isiitifu akkatti waan jedhinaani. Akkasii inshaallah rabbiin nuuf haa laaffisuu. Amrii jabaatte kulli isiniin jedha. Qimamoota mana wadaamii jirtanillee rabbiin isin haa dandeessisu qaba. Warra singilii jedhaa jirtan isiniyyuu koomantii jalatti warra singilillee rabbiin singilirraa gara dabilii aamin jedha. Warra dabilii immoo gara dabilirraa dabilii. Akkasii rabbiin inshaallah hunda keessaniif iyyuu ka bultii jaarratee hin qabne bultii bareeda. Jaarsa gaarii abbaa manaa gaarii rabbiin isiniif haa kennu. Ka wajjin umrii dheertuu wajjin turtanii warra heerume immoo abbaa manaa qabu rabbii waliin umrii isin haa tursiisu. Jaala walta'iinsa kenniisa. Rabbiin isiniif haa godhu. Taqabdanitti shakkaraa. Jaarsi kiyya akka ibsishaa kana akka maakii kanatti miidiyaa irratti ol na darbuu qabaa. Maaltu narraa hir'ate? Manuma keessatti tolfadha. Jaalalli ta'u mana keessatti tolfamte. Miidiyaa kanarra wanni ol baate keerii hin qabdu isiniin jedha. Isin harkaa fudhatti faatoni. Maammadoo keessan maraa qabaa jabeessa. Abadan miidiyaan agarsiisina. Miidiyaa agarsiiftan taanaan booda nutti boottanii hin dandeenyu. Shugguxii waan taateef hin eeggatti. Isin immoo manuma keessatti maammadoo keessan qabaa jabeeffadha. Isinillee warra faaxochi warri maammadoof faaxochii keessan tolchaa qabaa jabeeffadha. Manuma keessatti TikTok irratti miti dubbii. Ka qalbii qabu jaartii ofii manuma keessatti kunuunfadha. Akkasitti bareeddi jaalalti. Ta'uu kahomuu isin jalaan argine isin argitanii. Ka dho'isaanii sani keessanuu dho'ifattanii jechuudha. Jaalalli bareedduu san geettu hin jirtu. Warra miidiyaa irratti ol ba'ellee rabbiin ija namaatirraa isaan haa hoffolchu. Isinillee bakkuma jirtanitti jaarsa keessan kunuunfadhaa. Warri dhiirallee bakkuma jirtanitti jaartii keessan kunuunfadhaa isiniin jedha. Rabbiin ija rahmataatiin nu haa laalu. Warra wal fuudhe waliin haa bulfatu waliin haa tursiifatu. Ka ganaa wal fuudhu hedullee rabbiin karoora isaa bakkaan haa ga'uu fi warri jaarsa biyyaa qabdanillee nagaan jaarsa keessanitti isin haa galchuu. Ka namaa gamaa gamana laaluudhaa rabbiin ajaa isin haa baasuu isiniin jedha. Akkasii jabaadhaa. Laayik sheer gochuun dagatinaa viidiyoo bakka dagatiin sana bakka lama bakka sadiitti bokkutee waraabaa jira. Akkasii jabaadhaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Waan haasa'e hin beeku.